Akkam jirtan baga nagaa walitti deebine an Abdallaa Siraati. Barnoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu sagaleedha. Sagalee or sound. Sagalee eda'uu qubee maal nuuf kenna? Qubeettii nuuf kenna jechuudha. Dubbifamaan sagalee ufii uf danda'u uumuu hin danda'u. Yoo maal ta'e malee yoo dubbachiiftuu of bira dhaabe malee jechuudha. Sagalee uumuudhaaf dubbachiiftuu irratti hirkachuu qabaa jedha. Dubbachiiftuu isaan jennuun isaan shanan sani. Mee isiniif haa asirratti barreessu dubbachiiftuu A, E, I, Oodhaa fi Oodhaa jechuudha. Sanan kunneen dubbachiiftuu. Dubbachiiftuu jedhamu jechuudha. Sanan kunneen dubbachiiftuu jedhamu. Sagalee uumuudhaaf dubbachiiftuu irratti hirkachuu qaba jedha. Dubbachiiftuun isaan amma shanan sanaa. Kana jechuun dubbachiiftuu dura yookaan faana bu'uu qabaa jedha. Dura yookaan faana bu'uu qaba dubbachiiftuu. Akkaataa sagaleen afaan Oromoo itti uumamu isaan kanneen. Ifa amma asitti lafa keenya kanaanii jechuudha. Kun amma laadha. Eda'uu A laa ta'a. Sagaleen amma kun. Kaa eda'uu E kee ta'a. Yaa eda'uu I yii ta'a. Raa eda'uu O roo ta'a. Jaa eda'uu U juu ta'a jechuudha. Kun amma sagaleedha. Maa eda'uu A istee kanatti maa ta'a. Naa eda'uu E nee. Baa eda'uu I bii. Qaa eda'uu O qoo fi. Akkasuma caa eda'uu uun kuni cuu ta'a. Kan amma asitti isin lafa kaa'e kuni sagaleedha. Jechoota lama dubbifamaa fi dubbachiiftuun yoo wal bira dhufeetiniin jedhetti sagalee kennaa jechuudha. Kan itti aanu sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraadha. Mee jalqabaaf sagalee gabaabaa haa ilaallu. Kun sagalee qofa malee sagalee dheeraa gabaabaa baay'ee akkasitti wanta keessa gadi bitanii itti qabdan akkaataa itti sagaleen uumamuu danda'u jedha. Kun asii kanatti akkaataa sagaleen afaan Oromoo itti uumamuu isaan kanneenii jedha. Akkaataa sagaleen itti uumamu. Afaan Oromoo akka dubbatamutti barreeffama. Kana jechuun maal jechuudha? Waan biraa odoo hin tahin yoo bifa gabaabaadhaan dubbatte sagalee gabaabaadhaan barreessita. Yoo sagalee dheeraadhaan kan dubbattu tahee sagalee dheeraadhaan barreessita jechuudha. Dheerinaa fi gabaabinni sagalee dubbachiiftuu irratti hundaa'a. Inni kunis akkuma amma asii gaditti dubbannu yookaan waliin ilaallu irratti kan hundaa'u ta'a. Mee haa ilaallu. Kun amma sagalee gabaabaadha. Sagaleen yeroo dubbatamu gabaabaa qubee dubbachiiftuu tokko yookaan qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu tokko qofaan barreeffamuudha jedha. Isa kana jechuun yeroo qubee dubbifamaa tokkoo fi dubbachiisaa tokko wal bira keettee ammas jihaa biraatiin dubbifamaa tokkoo fi dubbachiisaa tokko wal bira keettee kun gabaabbate jechuudha. Gama biraatiin ammoo dubbifamaa tokkoo fi dubbachiisaa lama yoo wal bira keettee gama kaaniin yoo tokkos ta'e gaafa san dheeratu agarsiisa. Yoo gama lamaanii jalqaba isaa dubbachiisaa tokkoo fi dubbifamaa tokkoo fi dubbachiisaa lama
duraanis keettee boodaanis keettee dheeraa ta'uu agarsiisa gaafa sana. Ammaaf har'a kan ilaalaa jirru gabaabaadha. Dubbachiisaa dubbifamaa tokko jalqaba kenne dubbachiisaa itti aansine ammas dubbachiisaa booda goone dubbifamaa gidduu isaas yoo goone yeroo kana gabaabaa ta'a jechuudha. Barreeffama kana irraa hubachuu ni dandeessan. Kana jechuun fakkeenya jechuudha. Laa eda'uu gaa laga. Kun amma dheeratee hin qabu. Qubee gabaabaadha. Faa eda'uu faa fafa. Okay? Asitti laadha gaadha laga ta'e. Hin gabaabate. Asitee kanatti lama yoo kenne dheeraa ta'a. Duuba kanaan lama yoo kenne dheeraa ta'a. Yoo asinis lama kenne asin tokko kennes dheerachuutti kalaale. Gabaabaa kan jedhamu lama walitti gabaabbatee yoo jedhe gabaabaa ta'a jechuudha. Asitti nama akka duratti sagalee yeroo uumu kanaaf kun of bira dhaabatee na jedhe sanitti sagalee kennee asitti sagalee kennee gaafa bakka sanatti dhufeetiin jedhe sagalee gabaabaa kennaa jechuudha. Nama jedha iddoo kanatti. Bakka amma asitti maal jedha? Maa. Kun asitti naa. Yeroo sagaleen lama gaggabaabaan bakka tokkotti walitti dhufeetiin jedhe sagalee guutuu kenna. Sagaleen guutuun kun gaafa san gabaabaa ta'a jechuudha. Asitti mana jedha. Xiyyeeffadhaa. Yeroo hedduu barreeffama keessan keessatti yeroo barreessitan kan silaa gabaabachuun malu ni dheeressitan, kan silaa dheerachuun malu ni gabaabsitan. Asitee kanatti qabxiin ijoon isin xiyyeeffannaa itti kennuu qabdan qubeen dubbifamaan fi dubbachiisaan tokko fi akkasuma dubbifamaan fi dubbachiisaan tokko yoo walitti dhufeetiin jedhe gabaabaa ta'a. Lama sadi afur akkas kan dabarre ta'e jechuudha. Asitti laa jenneera, asitti gaa jenneera, laga. Isiniyyuu wantoota tokko tokko barreessitanii fakkeenya itti fudhachuu dandeettan. Ammaaf kana keessaa hin bahu maaliif qubee gabaabaa waan ta'eef jechuudha. Yeroo sagalee dheeraatti dhufe akkasuma akkuma qubee gabaabaa kanatti isas bifa dheerina isaatii waliin isin agarsiisuudhaaf yaala jechuudha. Irra deddeebi'ee wanni isiniif dhaamu barreeffama tokko tokko yeroo barreeffattan akkaatama afaan keessaa bahuun wajjin deema malee akkaataa itti barreeffamaa fi afaan keessanii yoo wal faalleessitan himni keessan completely hin jijjiirama jechuudha. Kanaaf kun amma qubee gabaabaadha. Barumsa seechiitiyyuu irra cimaadha malee kan dabare sagaleedhumaa fi qubeedha kan ilaalaa turre jechuudha. Ifama nooti jedha hubachiisa. Hubachiisa jedha asitee kanattis. Sagaleen gama lamaaniinuu gabaabbatu sagalee gabaabaa leexaa jedhamaa jechuudha. Leexaa jechuun single. Leexaa yookaan immoo isa qeenxee jennuun sani jechuudha. Leexaa yookaan qeenxee. Leexaan kun gama biraatiin qeenxee jedhama. Qeenxee. Okay? Fakkeenyaaf qaa eda'uun ba maal jedha asitee kanatti quba jedha. Waluma fakkaata walumatti dhihaata. Akkuma inni itti ifa isinii galu qofaadha kan barbaadamu jechuudha. Kan itti aanu qubee dhiifama kan itti aanu sagalee dheeraadha. Sagalee dheeraanis akkuma sagalee gabaabaa kana seera of danda'e kan mataa ofii qaba inni illee. Gama sanitti hanga isaa yeroo itti aanutti ilaallutti nagaa jira.